أنت ما إني نكان أنجري ملي مالي لكم ندمتوا ها ما تسركز ما ركنا أما أنا أرجع دين في نجري ملي ميم ما كان عنك أبغى جد إيه أدين بيكو ما جرتشوا ها ما تجرم تجرم كنت كاتبر شوفها ستة ماذا أرمي ميلالا نمس بديستي ميلالا نمس نجنت مال جتشول أتي كان جالتهم تقبل أنا بونا قفان بونا نس كان جالتهم مقبل بليسي قفان بريدوكو أكو بايس جالد أنس باي إنس جالد ميودن دامي أكاكي توران من تدريبي توفيالي كوچانجر كرو مونيتي وانتو لسنجت فكاتا بيك تامتي يروندوما مونيت فعلا قوتي كنشين ديمتو يوتو لنا انجي تقرون ايال الدنيا كن باوجيل منما قتي دبيسا نمني لمي رافقاتي بيا سارا قداني ogummaa fi dandeettii qabuun jireenya isaa jijjiiruuf tattaafata. Qaamaan ammam yoo fagaates yaadaan biyya isaa jira. Maatii koo jechuunis waan qaburraa hiree miira jaalalaatiin dirqama isaa baha. Eeyyen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Odaa elektirooniksiin fedhii uummata isaa hubachuun kan dhaabbate meeshaalee elektirooniksii qulqullina olaanaa qaban yookiin orijinaala qofa biyya alaa irraa galchuun gatii madaalawaa ta'een dhiyeessuun kan beekamudha. Marri isinis odaa elektirooniksii yoo dhuftan meeshaalee akka bilbiloota, laaptoop, taabileetii, deesktoop, pirinteroota, kaameraawwanii fi akkasumas waan feetan ajaja keessanii bakkuma isin jirtaniin ni dhaqqabsiifna. Teessoon keenya handhuura Oromiyaa Finfinnee kutaa Boolee irraa ka'uun fedhii maamila keenyaa guutuuf jecha kutaalee Oromiyaa maradameewwan keenya babal'ifachaa jirra. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa duwwaa 911 duwwaa 7 yookaan duwwaa 988 60 70 yoo jettane bilbilli keenya banaadha yookaan karaa marsaalee hawaasa keenyaa Facebook, Telegramii, TikTok fi kan kana fakkaatan odaa elektirooniksii yoo jettan nu argattu. Odaa elektirooniksiin dhaabbata aara galfii maamila keenya. Odaa elektirooniksii. Nyaandu kaasifuka. Baay'ee nyaadheeroo biku naga'e kanarra nyaadhu silas. Ishii kana maal harkaa fudhatta? Roobi naga'e. Ishii kana. Baay'ee nyaadheeroo. Ishii kana duwwaa maadha. Ofii harka keetiin nyaattu hii? Baay'ee nyaadheeroo biku. Dhugaa baay'ee nyaadheen gahu kana. Kana harka kiyyaanan hojjedhe. Mi'aawu? Baay'ee mi'aawu. Anaan nan jaalladha. Al takka duwwaan harkaa fudhadha. Roobi anaan naga'e. Lakki. Lakki. Roobii na dhagahi kaa. Sifu kwarra duwwaan harkaa. Tole naa jedhi kaa. Akka nyaata nyaattee hin beekne adaaduun keenyatti hin teetti. Baay'ee nyaadheen Ishii kana duwwaan harkaa fudhadha. Naga'e. Tole bareedduu. Amma soo nyaattee naga'a. Mooneet maal ta'a yoo bultanii? Yeroo biraa deebi'ee dhufu wayyaa. Tole ati galiitii haa bultu maalum sanni koo. Ani qofaa akka jira jechuudha. Papa. Kam? Jirta? Kaleessa waa ishee dubbachaa turre kunoo har'a dhufte miti. Waaqni isaa eebbisu har'a kunoo mooneet nuu fidde. Keetoo koo akkam jirta? Nagaa. Wattan. Maal sitti fakkaate Mooniit? Erga isin mana kanaa deemtanii xiqqoo
armeetti gammachuun dhaga'amaa jiru. Kanaafuu? Kanaafiyyuu maal yaadee keetoon asumaa teessu. Dhugaa jettai? Dhugaa ati immoo akka barbaadetti firii taatee hojii kee hojjechuu dandeessa gaafa sana. Intala diqaalaasiif maal gooti? Simitiin mana kee keessaa akka sareetti kan gadi nu darbate. Sayyuunaas of ta'i? Bareedduu ko. Turtii yeroo dheeraa booda mana koo waan dhufteef baay'ee gammadeera. Haga ammaatti ati mana koo akka jirtullee amanaan jiru. Allee baay'ee gammadeera. Waan walirraa adda baanee hafnusee abdii kutee baay'ee gaddeen ture. Ani siin dhabuun salphaasti fakkaataa Roofi. Ta'us ammas dhiifama siif hin goone. Bareedduu ko. Waan barbaade yoo ta'e yeroo 100 jilba keetti kufin dhiifama si gaafata. Akka kana marana jaallata jechuudha. Si amma si jaalladhu jechan qabu onnee korraa kaasiin si jaalladha. Allee baay'ee si jaalladha. Af jiraadhu bareedduu ko. Dhiifama Moonit wanta ta'eef dhiifama. Dhiifama wanta si godhu tokko iyyuu hin qabu. Waaqayyo harmee keetiif umurii haa dabalu. Isaanirraa waan baay'een baradhee waan baay'ee na gargaara isaan. Si wajjin wanta naas waan tokko iyyuu hin qabu. Dhageesse? Harmee. Oko. Yoo nallee hojiitti biizii ta'e ol yaadiin beektumte? Nan beeka ol yaadiin. Inni keetu afiduu ishee waliin taphachuu dandeessu. Ani kan jedhu si. Waa'ee miilaalaa waan haaraa maaltu jira? Waan miilaalaa wanta haaraa namtu hin jiru. Kun akkuma salphaatti torbee 2 darbe. Uumaa miti damma ko. Amma tasgabbooftee jirti jenneetuma yaadna. Wanta bitaa nama galudha. Miilaalaan nama cimtuudha. Waan gootu sirriitti beekti. Firaa'ol akkamii garuu? Waan Firaa'ol baay'ee tokko na gaddisiisaa jira. Keessi isaa baay'eetti miidhameera. Waan si dhibu obboleettii kee Agayoonaa jaallata. Ani garuu siinaan irraa uffaa ishee oguu baruun jibbaan jedhee sodaadhee kan ture. Anis kan na dhibe sana. Inni garuu obboleettii kee dogoggora ishee waliin jaallata. Waan baay'ee nama dhibudha. Garuu homaa gochuu hin danda'amu. Hunduun sirriitti asii. Nama garaa jabaattee egaa? Eeyyee gaafii nan fide yeroo biraa. Keeto! Nagaatti! Nagaatti akkooko. Harmi. Oh. Eenyu oliyaati? Mucaa riyaasee tokko. Jechuun ijoollee wajjiniin baratanii ijoollee mafiraa wajjinuma ijoollee ganda tokko keessatti guddatanidha. Gaaf tokko asirraan darbuutu argee gaaf tokko keetooraan hin fideen agarsiisa. Wajjinuma baratan. Yoo wajjin baratan geessuu keessa maaltu isa geessu? Miti ilma koo isheetu anna yaade jennaani bilbillisee hojjechuu dinnaan takkanti naa ergiti kanumaaf. Waan akkasii natti immoo sirra ture. Waan akkasii yeroo maaf natti hin himu.
Ati garuu akkam maalike? Akka maaliin qabatteetti erga meelaalaan badde. Kanaan jedhu. Siifan waan sitti himte hin qabdu meelaalaan deebistee hin bilbille. Homaan bilbille. Baay'ee sin dhibu garuu akka salphaatti yeroo dheeraa turaa jirti. Waan ta'e yoo taate yoo jedheetan baay'een sodaadha beektu. Firaa'ol. Ati akka siifanitti yaadin. Na amani meelaalaan waan taatu hin qabu nagaa isheeti. Fayyumaaf hin dhibbisee. Yeroo qabaatte daqiiqaa muraasa ishee bunnaa jennee haasa'u. Lakki yeroon kunillee baay'ee deemee jira. Sana irratti immoo daa'ima koo mana ollaan kaa'e. Daa'ima? Yeroo teertaayi? Lakki ni yaadatamti gaa yeroo barattoota turre sana akka ulfaa'ee ture. Yaa Rabbi baay'een gammadee jira dhugaa waaqa. Galatoomee. Beektaa Mooneet dhiifama guddaa si gaafachuu barbaada isa dhugaa. Maaliif maal balleessite? Waa lamatu jira. Isa tokko daa'ima kee baasiste jedhee baay'een gaddaa ture baay'ee gadda guddaa keessan ture. Maaliif hin baasise? Lammata immoo beekta miti ree jaalalaa keetii fi kan siinaan gidduu galee baay'een si jeeqaa ture yeroo sana. Rakkoo tokko iyyuu qabu inni seenaa darbe. Ta'ullee hin cima beektaa. Rakkoo tokko qabu saduqa. Kanaaf dhiifama guddaa naa godhi dhugaa waaqa. Rakkoo tokko qabu seenaa darbe waan ta'eef waan balleessite qabu. Haa ta'u kaan mana riifadhee chaartaaree oduu ishee bunnaa jennee taphanne. Lakkisa dhugaa. Daa'imti koo qofaa isheeti ta'a. Garuu kan na dhibee amma ammaatti akkamitti tasgabbaa'uu dadhabdi. Anuun beeku. Garuu yeroo gabaabaatti tarii yookaan deebitee dhufti yookaan bilbilte jennee yaaduu keenya wayya. Akka afaan keetii naaf haa godhu yaa. Waa'ee kee fi waa'ee siifan baay'een gammade waan walitti araaramtaniif. Anis baay'ee gammadeera. Siifan amma waan hundaa dhiifama naaf gootee akka keenya duriitti deebineerra. Amma kan na yaaddeessu waa'ee keef waa'ee meelaalaadha. Waa'ee keessaniif baay'ee gammadeera. Natti toleera. Waan hundumaaf iyyuu bor mana siifan faa deemna. Hunda keessanitti waan dubbadhu qaba. Maalimmoo ammas wanti haaraa maaltu ta'e? Wanti uumamee hin jiru. Waan isinitti muqamaaf malee. Tole haa ta'u. Maalumaafuu tasgabbaa'eeti. Firaa'ol, kunoo kennaan erga baddee ji'a guutuuf jetti. Nuti yeroo akka waan tokko illee hin uumamneeti jireenya keenyatti fufnee jirra. Anas kan na dhibeessa. Har'aa boriin bilbilte osoo hin jedhu garuu wanti haarofti waan tokko iyyuu hin jiru. Maal gochuu dandeenya gaa? Teenyee waanuma dhufu eeguu wayya malee. Amma waan gammaddeertu baay'inatti fakkaata. Harmeen haala gaariirra jiru. Siinan. Harmeen ammayyaa dool baay'ee gammadduudha. Ilmaayyuu cidhi keenya hin ga'uuf jedhee baay'ee isaa baay'ee jarjarteerti. Dhugaa waaqaaf galatu malee baay'een sodaadhee ture. Maal sodaatta dure? Ni beekta miti ree. Shamarran yeroo baay'ee yaaddoon isaanii cidhaadha. Isaallee dhugaa isheeti. Mee yaadame nuun amma ammaatti uffata miinzoon illee seeraan hin sirreeffatin jiru. Maal? Amma yoonaa uffata kireeffannee sin? Har'a borotuma jennuumi jechuu didi. Inni qaba. Ammas inni qaba. Garuu immoo bitata dhuftumee deemnee fiiksi goone yoo hin dandeessu ta'e immoo deemnee filuu hin dandeenya beeki. Siinarra kun qabu wajjin deemna bitata. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo kanatti miiluun na bira jiraatte baay'ee natti tola ture.
Magaalaa du'aa ishee haa godhu. Gantuun kun. Hundaafuu sadhiisaa. Amma waa'ee keessan dhibbadhamoo kan waa'ee kan miizee shamarranii dhibbadhan dhimma keessan fixaa dafaati. Siinaan na dhageessettaa? Inni qabara duree hundi isaa waan hundaa yoo sirreessina. Yeroon deemaa jira yoomidha yoom dhaqqaba kuni. Siinaan. Siinaan as jirtaa garuu. Asin jiru asin jira maal taatan? Idamantaa? Tole amma ola beellamnu wiixata deemnee asirreessiru. Daddafaati waan xumurtan xumuraa yeroon deemaa jira baay'ee. Tole. Amma garuu Firaa'ol maalidha kan nutti himuudhaaf barbaadde? Mee nutti himu. Addee Dabritu isinis na dhaggeeffadha. Dhimma kana doomee ilaalaan jirtu osoo naasee baay'ee gaarii ture. Garuu Waaqayyoon eeyyamne bakka jirtutti nagaa ishee taatu. Addee Dabritu tariitii isin ni yaadattu jedhee yaada. Dhimma abbaa koo fi obbo Fe'iisaa gidduu ture. Kamittiin hin dagadha. Eeyyeen anis na yaadadha. Obbo Fe'iisaan waajjira hojjetan keessaa qarshiin 300 jalaa badee ture. Qarshii jalaa badee sana deebisuudhaaf kaartaaf pilaanii qabsiisanii waggaa 2 keessatti deebisuudhaaf abbaa kooraa liqeeffatanii turan. Isaanis qarshii jedhame kana guyyaa jedhametti waan hin deebisneef aniif abbaan koo gara mana keessanii dhufnee turre. Edaatis waa'ee qarshii sanaan beektachuudha. Eeyyeen. Kanan beeku garuu maallaqa fudhatan kana guyyaa jedhametti akka isaan deebisuu hin dandeenyedha. Kanaaf yemmuu manatti deebinu abbaa koo gaafadhee kaartaaf pilaanicha akka inni deebisuuf itti himeen ture. Abbaan koo garuu obbo Fe'iisaan nama badaa akka isaan ta'anii fi akka hin gadduuf hin qabne natti hime. Anis kana laaleetan abbaa koo jalaa kaartaaf pilaanii sanaatiin gara mana keessanii dhufe. Yeroo sana kaartaa sana situ fidee gate? Eeyyeen. Maaliif? Akkuma isiniin jedhe dhimma obbo Fe'iisaatiin baay'ee garaan koo na gaddee ture. Anis immoo kaartaaf pilaanii sana isaaniitti kennuuf hin dhufee ture. Yommuun dhufu garuu baay'ee dhukkubsatanii akka isaan mana yaalaa galan natti himame. Anis immoo baay'een sodaadhe. Dabalataan immoo maallaqa sana akka jalaa badu kan godhe abbaa kooti. Gadoo waan irraa qabuuf jechuudha. Anis kana laaleetan murtoo sirrii kenne. Sababa kanaanis abbaa koo wajjin yeroo dheeraadhaaf waldollee turre. Akkam nama ajaa'ibaa maala. Sifan. Abbaan koo fi abbaan keessaan lolli isaanii maal akka ta'e hin beeku. Lolli isaanii garuu nuuf isa fuun qabu. Gadoo immoo gadoodhaan osoo hin taane jaalalaan moo nurra jiraata. Anis
Ijoollummaadhaan kana dhaabuudhaaf jedhee tan murtoo kana murteesse. Dhugaa keetiif Firaa'ol. Ati waanuma gaarii waanuma sirraa eegamu waan sirrii hojjette. Adaadu. Maaloo loluma abbaa Firaa'oliif abbaa keenya gidduu jiru nutti hima. Takkiyaadha ko waan hin beeku tokko iyyuu hin qabu. Maalan beekaa kana? Ati garuu Firaa'ol maaliif hagayoonaa meelaalatti nimin turte? Kun jijjiirama maalii qaba? Jijjiirama maalii fida? Obboleessa koo kana jeese. Tolaadha. Abbaa isaati. Sanayyuu immoo ta'ee jedhee qarshii waajjira isaa keessaa haachisiisee haadha koo kiyyoo keessa galchuuf kan kana raawwate tolaadha. Adaado. Tolaas haa ta'u ati dhiifamni isiniif hin malu. Tokkoyyuu. Adaado. Inni maal haa godhu? Ta'us bar balleessaa isaaf kan adabamuu qabu abbaa isaati. Ani karaa koo komii tokko illee hin qabu Firaa'ol irra. Kan balleessetti kan gaafatamuu qabu abbaa isaati. Callisiisiifoo. Ati waan beektu tokkoyyuu hin jiru. Ta'us dhiiga tolaati. Adabbii tolaan argachuu qaba. Kunis argachuu qaba. Gurbaa kaayima ija koo dura. Kaayis ilaaluuf fedhuun. Tole nan ba'a. Dhugaama jiru akka isin bartaniif. Siifan galatoon. Adaadu. Maalati? Xiqqoo mashee namaa yaaddu, xiqqoo mashee namaan gadditu seenaa hamma kana nutti mee booda duubatti deebitee ammas waan gadoo haasoof taati. Handaaqoon haatee hableetti hin qalamte baasteedhaan. Baay'ee nama gaddisiista Adaadu. Ta'us bar maal beeka Firaa'ol? Balleessaa abbaa isaatti inni adabamuu qaba jettee yaaddaati? Ani waan gadoo kanatu naan galu.